Ashamaa jaalatamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo wayitaawaa guyyaa har'aa qabanneen hanga dhumaa qophiitti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Yeroon kun yeroo mooraan qabsoo keenyaatti burkutaa'edha jechuun Jaalebbisaa Tugii dubbate. Tarkaanfii raayyaa ittisaa fudhachaa jiruun alatti hooggantoonni garichaa wal saaxilaa jiraachuus ifoomseera. Kun immoo mooraan qabsoo isa duraa caalaatti burkutaa'ee jiraachuu fi wal amantaa dhabuu hooggantootaatis jedheera. Miirri abdii kutannaa gola shanii argamaa jiru daraan kan itti fufedhas jedhameera. Odeeffannoo dabalataan ABO'n ani labsii mootummaa ce'umsaa hin fudhadhu jedhuun labsicha qofaa taasisee jira. Kumsaa Darbaa ani waardiyyaa ABO Gullallee mitis jedhee jira. Jarreen kun aangoo mootummaa ce'umsaa ittiin muudan hin qabanis jechuun marroon qeeqasaa kaaseera. Kanumaan wal qabatee jaarsolii KFO fi ABO'tti mataa dhukkubbii cimaa uumee jira. Yaada wal fakkaataa osoo hin qabaatiin mootummaa ce'umsaa uumuun fafa jechuusaas odeeffannee jirra. Marroon alagaan jarreen kanaa argee ilkaan nutti qarataa jira jechuun dubbachuu oduun miliqee bahee ibseera. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota keenya qophii qabnu asumaan golomnaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Galatooma.